kadhatan of godhaniif karaa addaan waaqayyo sinaa eebbisu jedhaati. Har'a qorannaan kenna uumama boqonnaa 1:27 irra ta'a. Kallattii hundaanuu achuma irratti jechuudha qorannaan kenna. Mee dhaqnee iddoo san Amaariffaanis Ingiliffaanis Oromiffaanis dubbifnee jalqabna. Xiqqoo ishee Amaariffiniif Oromiif Ingiliffi kan Oromiffaa irraa adda fakkaata garuu Oromiffis akkuma tokkocha inuma laalla. Uumama boqonnaa 1:27 irraa Ingiliffi isaa akkas jedha. So God created man in his own image. In his own image. In image of God created he him. Singular kun. All singular. He God created he him. Male and the female created he them. The next step. Step itanu jalqaba maal jedha? In the image of God created he him. Adam. Male and the female created he them. Okay. Inna gaamiti? Tole. Uumama tokko 27 irra Oromiffaa isaa ammoo akkas jedha. Egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume. Akka bifa Waaqayyootti isa uume jedha jalqaba. Hundi keenya yoo dubbisaa irra miti? Akka bifa Waaqayyootti isa uume jedhee ka'eeti dhiiraaf dubartii isaan uume jedha. Jalqaba kamtu dursaa? Isa uume ka jedhu dursa. Akkamitti immoo itti aansee isaan jedhe ka jedhu inni boqonnaan 2:21-23 ka jiru nuuf ibsa jechuudha. Jecha baay'ee bareedaa tokko kaleessa gaafatamee ture. Kana jechuun dubartittiin 2:21tti uumamtee fi isheen tun garagaramu tokko jedhuuf tokkochuma akka ta'e asumarra laalla. Jalqaba ka dursee isa uumee jedha. Isa uume. Addaamin jechuudha. Addaamin keessa heewwan illee jirti waan ta'eef gaafuma Addaam uumame heewwan illee isa wajjin maal taate? Uumamte. Garuu yeroo heewwanii uumamte hin uume oduu hin taane gaafiin kaleessa bareedaa ture gaafatame ka jedhu made in the create ka jedhu tokko moo garagara ka jedhu. Jecha garagaraati. Create jechuun from non-existence to existence jechuudha. Waan hin jirrerraa waan jiru uumu. Made jechuun ammootu wantoota jiran maal gochuu? Waliif fidu. Or waan jiranirraa waa uumuu jechuudha. Jecha kan dictionary addunyaa irrallee ilaalaa ture. Kun ammoo bifa macaafa qulqulluutiin illee jechuudha. Ingiliffa fakkeenyaaf 2:23 irra jiru isa yoo laalle akkas jedhaayyuu. Okay. 2:22 irraa and the rib which the Lord God had taken from man made he a woman. Humini maal godhe woman irraa maal godhe made malee maal hin goone creating goone. Create jechuun waan hin jirre gara waan jirutti fidu. Tolchuu ka jedhu garuu waan jirurraa waan biraa maal gochuu tolchuu or made jedhama jechuudha. Kanaaf jalqaba akkuma asirraa laalleetiin jenne 1:27 irra ka jiru kana jalqaba created ka jedheetiin jedheennuuni God of so God created man in his own image. In image of God created he him. Dubbii sana irraa akka xiyyeeffannoo waan barbaadeef. Created he him. Male and the female created he them jedha itti aanee jechuudha. Addaamin keessatti gaafuma Addaam uumamte heewwan illee maal goote isa wajjin turte jechuudha. Kana jechuun eenyuma mataa keessa turte malee iddoo biraatee akka hin dhufne jechuudha. Created akkasiin hin taane argineet hin jedhu. 1:27 irraa Oromoofis akkuma amma dubbisaa turre egaa Waaqayyo akka bifa isaatti nama uume akka bifa Waaqayyootti isa maal godhe jedha isa uume. Dhiiraaf dubartii godhee isaan uume akka bifa Waaqayyootti. Asirratti gaafiin tokko kakaasuu barbaadu bifti Waaqayyo eenyudha? Tokkoffaa Qolaasiyaas 1:15 irratti maal jedha? Qolaasiyaas 1:15 irratti. Tokko 15 irraa Kiristoos bifa Waaqayyo
inni ijaan hin argamne ittiin maal ta'edha jedha. Ittiin namatti mul'atudha jedha. Akkasumas Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irratti ifni Waaqayyoo isa irraan calaqqisa Waaqayyo akkuma jiruun isaan maal ta'a jedha. Isaan mul'ata jedha. Dubbii isaa humna qabeessa waan dubbii isaa isa humna qabeessaan waa hundumaa hin baata jedha. Kanaaf akka bifa isaatti ka jedhu bifti isaa kun Kiristoosii namni akka eenyutti uumame jechuudha. Akka Kiristoositti. Recreated gaafa taanellee gaafa deebinee uumamneet hin jennellee ka nuti ittiin uumamneet hin jenne bifa eenyuutiin jechuudha. Bifa Kiristoosiiti. Bifa isaatiin deebisee maal nu godhe jedha kitaabni raajii deebisee nu uumee jedhaayu. Macaafa qulqulluurraa iddoo tokkoon dhaqee isinii dubbisa. Bifa isaatiin deebinee akka uumamneet hin jenne waatu lafa nuukaa jechuudha. Asirratti wanta hin jechuu barbaade waan haaraa waan biraa jechuu barbaade duun taane bifa isaatiin akka uumamneet hin jenne Qolaasiyaas 3:10 irraa Ingiliffaan akkana jedhaayu. And they have put on a new man which is renewed in the knowledge after the image of him that created him jedha. Lammaffaallee ka uumamneet hin jennu bifa isaatiin akka deebineet hin jenne uumee dubbateet hin jedha jechuudha. Qolaasiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irraa 9 irraa mee waliin dubbifneet hin jenna Oromiffaan dubbisaayyuu. Soora walitti soba walitti maal hin godhina hin dubbatina. Namummaa moofaa hojii isaa hundumaa wajjin ofirraa baaftaniidha. Namummaa haaraa uffattaniidha. Innis hubannaa isa akka fakkaachiisaatti isa uumee bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutti jira jedha. Irra deebinee haareffamu jechuudha. Recreated jedhaayyuu iddoo biraati jechuudha. Kanaaf gabaabatti yaada kana akkamitti bira darbinaa Waaqayyo jalqabatti nama uume Addaamiin hiim jedhaayyuu. Addaamiin achiin booda immoo isaan lamaanuu dhiiraaf dubartii godhee isaan uume jedhaayyuu. Yeroo kana garuu Heewwaniin meeddi godhe. Meeddi godhe jechuun irraa maal godhe? Tolche jechuudha. Irraa tolcheeyyuu. Kana tarii yaadni dabalataa jiraate irraa fudhannaa. Garuu gaafiin guddaan irratti xiyyeeffachuu barbaade gaafii guutummaan namummaa keenyaa akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti uumna ka jedhu kuni maal inni? Fiizikalii, meentalii akkuma namni amma jiru kanatti immoo maalidha ka jedhudha dubbii qorannaa ka barbaadu. Meeshaan gara bal'inaatti dhuunfeen kitaaba raajii irraa iddoo tokko isin dubbiseeni gara qorannaatti seenaa. Education sana timirtii baay'een kenna beekna miti. Macaafa education jedhu fuula 15 keessa tokkoffaarraa akkana jedha. Fuula 15 keessa tokkoffaarraa. When Adam came from the Creator's hand, Addaam harka uumaa isaatii yeroo ba'u, he bore in his physical, mental, spiritual nature likeness to his maker jedha. Physically qaamaan, mentally, spiritually karaa hafuuraatiin akka eenyuun fakkaata jedha. Akka tolchi uumaa isaa like to his maker. God created man in his own image. Genesis 1:27 fudhateet. And it was his purpose that the longer man lived, the more fully should he reveal this image. The more fully reflects the glory of Creator. Waaqni kan inni barbaadu akkuma jiraataa dhufuun ulfina Waaqaa kana mul'isuu bifa isaa akka inni calaqqisiisu barbaadeetiin jira jedha. Garuu rakkinni uumame maal ture? Cubbuu ture. Amma yeroo mee akka bifa keenyaatti uumna waan ni jedhu maal fa'a uume? Maal fa'adha kan namni Waaqa fakkaatu ka jedhu tokko Waaqayyo mana qulqullummaa godhee nama uume. Mana qulqullummaa godhee nama uume. Kana yeroo mana qulqullummaa laalaa turre ammallee garuu laallame. Hundi keenyayyuu akkuma beennu ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 8 irratti
maal jedheeni Waaqayyo Museedhaan 28 irratti an isin gidduu akka jiraadhuuf isaan godoo qulqullaa'anaaf maal godhan jedheen haa ijaaranii jedheen. Xiyyeeffannaadhaan ilaaluu keessa waan guddaa tokko barra. Godoo anaaf haa ijaaranii jedheen. Asuma 25-40 irratti akka fakkeenya isa tulluu irratti sitti agarsiisee sanatti ilaalii hojjedhu jedheen. Waan tokko dogongoriin jedheen. Asuma 25 kana 9 irratti ammoo ol deebinee yoo laallu mana qofa oduu hin taane iddoo buufataa sanaaf mi'a isaa hundumaa akka fakkeenya isaan sitti agarsiisutti maal godhe jedheen hojjedhu jedheen. Ijaarsa manaas mi'a isaas. Tole Kiristoos akkuma fannifameen manni qulqullummaa golgaansaa bakka lamatti maal ta'e adda ta'e. Achiin booda manni qulqullummaa eenyudha? Erga godoon mana qulqullummaa golgaan mana qulqullummaa adda tarsee manni qulqullummaa eenyudha? Tokkoffaa Qorontos 3:16 irraa kanaan dura qorataa waan turreef. Isin mana qulqullummaa Waaqayyo akka taatan hafuurri Waaqayyo isin keessa buufatee akka jiru hin beektaniire jedha. Hin beektaniire jedha. Asuma 6:19 irraallee yaaduma wal fakkaatu kaayaa. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura Waaqayyo isa isin keessa jiru ta'uu isaa hin beektaniire jedha. Hafuura kanaan hafuura kanas Waaqayyoon biraa argattanii jedha. Amma manni qulqullummaa biyya lafaa isteeppii 2 ture jechuudha. Tokko godoo ijaaramee namni illee keessa wal ga'aa ture. Inni kun ammootu dhuunfaa keenya jechuudha. Dhuunfaan keenya mana qulqullummaa akka taane adda baafnee ilaalla. Kun maatiidha. Okay. Itti aansee manni qulqullummaa samii jira mitiiree akka asitti agarsiisu hojjedhu ka jedhameen. Museetti gaafa agarsiisu meeshaa isaas ijaarsa manaas akkuma asitti agarsiisetti maal godhe jedheen hojjedhu jedheen. Hojjedhu jedheen. Okay. Mul'ata keessattis manni samii banamee taabota mana qulqullummaa samii keessatti maal godhe jedha. Arge jedha mitiiree. Okay. Mul'ata 11:19. Kana booddee manni qulqullummaa Waaqayyo inni Waaqa keessaa baname sanduuqni kakuu mana qulqullummaa isaa keessa hin argame. Balaqqeessis hin balaqqeessa'e sagaleen biraa qawqawween wal jalaa qaban jedha. As keessatti wanti hubannu seerri 10 lafa kana qofa oduu hin taane eessallee akka jirudha. Samiis akka jiru jechuudha. Gabateen kakuu manni qulqullummaa Waaqaa baname achi keessatti gabatee kakuu keessa akka jiru seera Waaqaa akka ta'e hin jedhe. Kanaaf seera 10 irratti namoonni bifa adda addaatiin gaasii kaasuu danda'u garuu samii ammas samiillee maal hin ta'a hin jira jechuudha. Kan akkasii kaa'ama. Manni qulqullummaa inni samii kuni yeroo tajaajilli isaa raawwatee Yerusaalem haaraan yeroo isheen dhuftu eenyudha manni qulqullummaa? Akkuma sila maal jenna? Tajaajilli karoora fayyinaa dhala namaa yeroo nu samii galleetiin jennu maal ta'a? Irraa raawwata miti? Irraa raawwata. Kunooti gatiin dhiiga koo jedhee Kiristoos abbaatti yeroo nu dhiyeesseetiin jedhu achiin booda Kiristoosiin wajjin dabalaan jiranna jechuudha. Yeroo kana manni qulqullummaa eenyudha? Mul'ata 21:22. 21:22 irraa akkas jedha. Manni qulqullummaa ishee 21 irraa yoo dubbifne karri 12 callee gati jabeeyyii 12 turan. Karri sun adduma addaan callee gati jabeessa tokko irraa hojjetaman. Karaan mandarattii sana warqee qulqulluu isa akka of ilaallee keessaa waa argamu inni hojjetame jedha. Manni qulqullummaa ishee Waaqayyo gooftaa isa hundumaa danda'uu fi hoolicha waan ta'eef Waaqayyo isa hundumaa danda'u abbaa fi hoolicha waan ta'eef an mana qulqullummaa tokkollee mandarattii keessatti maal hin taane jedha. Hin argine jedha. Hin argine jedha. Kanaaf manni qulqullummaa inni kan Waaqaa Waaqayyo isa hundumaa danda'u abbaa fi eenyu jechuudha. Hoolicha jechuudha. Hoolicha jechuudha. Jalqaba yeroo uumamnu akkasitti uumamnee turre. Akka eenyutti mana qulqullummaa taanee uumamne. Abbaan ilma isaatiin nama uumna akka bifa keenyatti akka fakkeenya keenyatti yeroo jedhu mana qulqullummaa godhee nama uume jechuudha. Gaafa garuu cubbuun dhufee mana qulqullummaa ta'uu kana taate. Mana qulqullummaa ta'uudhaaf maaltu keessa jira?
Hafuura qulqulluutu keessa jira. Akka jedhamiti ree isin mana qulqullummaatti yeroo hafuura qulqulluu isin keessa jira jedhamiti ree. Gaafa hafuurri waaqa nama gadhiise mana qulqullummaa ta'uun nama maal ta'e hin hafe jechuudha. Kanaaf tokkoffaa ispirichuwaalii boca ofii gadhiise. Gaafa ispirichuwaalii boca ofii gadhiisu nama waa lamatu nama geggeessa jennee Roomee boqonnaa 7 yeroo qorannu 7 yeroo qorannu foonii fi hafuura yoo foon nama geggeesse hafuurri maal ta'a jennee hin du'a. Yoo foon du'e ammoo hafuuratu maal ta'a nama geggeessa. Asitti hafuurri qulqulluun inni bara baraan nama jiraachisu nama keessaa gaafa nama gadhiisu ulfinni waaqaa gaafa nama gadhiisu sammuun fooniin to'atamuu jalqabe. Kanaaf foon irratti dhiibbaan dhufu. Foon kaduu ta'e. Foon jireenya daangaa qabu kan waggaa muraasa jiraatee du'u ta'e jechuudha. Amma kanaaf fiizikaaliillee, meentaaliillee, ispirichuwaaliillee haga riijenereet taanuuf waaqa namni hin fakkaata jechuun hin danda'amu jechuudha. Sababni isaa koori ijoo ka ta'e jijjiirama hafuuraatu dhufe waan ta'eef mana qulqullummaa ta'uutu hafe waan ta'eef. Kanaaf manni qulqullummaa isaa Waaqayyo isa hundumaa danda'u abbaa fi hoolicha turanii amma namnis mana qulqullummaa akka ta'uuf silaa uumame amma deebinee gaafa riijenereet taanu gaafa regeneration of the Holy Spirit jennee turre miti isa Titoo keessatti dubbifnee turre. Titoos boqonnaa 3:5 mee Ingiliffaan dubbisaayyuu jecha amma regeneration jedhu kana waan of keessaa qabuuf akkana jedha. Not by work of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us by washing of regeneration and by renewing of the Holy Ghost, which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior. Regenerate taane jedha. Irra deebinee ijaaramne. Hayna haaromne hafuura qulqulluudhaan. Hafuurri qulqulluun kunis isa inni karaa ilma isaa nurratti maal godhe jedha dhangalaaseedha. Through shed upon us through Jesus Christ our Savior. Ilma isaa keessaan kan inni nurratti dhangalaaseedha jedhaayu. Kanaafi akka mana qulqullummaa isaatti godhe akka uume jalqaba kana laallaayu. Akka beesa keenyatti akka jedhu mana qulqullummaati. Dubbii baay'ee namatti tolu. Inni biraa mootu dominion, order of dominion yookaan ammootu tartiiba bulchiinsaa fakkeenya akka beesa keenyatti akka fakkeenya keenyatti akka jedhu jechuudha. Tole isa kana laaluuf tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11:3 akkana jedha. 11:3 irraa amma immoo Kiristoos mataa warra dhiiraa, abbaan manaa mataa haadha manaa, Waaqayyo mataa Kiristoosii ta'uusaa akka beektan nan barbaadaa jedha. Addunyaan walqixxummaa saalaa jettee waan baay'ee jettu kiristaana keessatti illee dhufeera yeroo kana samuuna kan akka malee especially amma diqqoo qabbanaa yookaan hin beeku baay'ee ho'a ture yeroo tokko gender equality jedhanii. Which is to danger. Eenyummaa waaqaa irratti yoo hubannaa gaariin qabaanne yeroo hundumaa wanti nu goonu hundinuu kallattii gadhiisaayyuu. Gender equality ka jedhu macaafa qulqulluu keessatti wanti bifa addaatiin wanta jedhe tokkoffaa abbaan manaa mataa haadha manaati kun general principle. Kiristoos akkuma mataa eenyu ta'e mataa abbaa manaa ta'e akkuma Waaqayyo mataa eenyu ta'e mataa Kiristoosii ta'e. Waaqayyo mataa Kiristoosiiti, Kiristoos mataa abbaa manaati, abbaan manaa mataa eenyuti? Mataa haadha manaati. Kun orderii macaafa qulqulluuti. Kana jechuun haadhiituu duun taane maal jedha macaafni qulqulluun? Abbaan manaa akkuma Kiristoos waldaa jaalate haadha manaa fi maal gochuu qaba jedha? Jaalachuu qaba. By the way, ajajamuutu irra salphaadha moo irra ulfaata moo maal jedhaa haati manaa abbaan manaa ofiitiin maal haa taatu jedha? Ajajamtu jedhaa miti iddoo biraatitti. Namoonni yeroo baay'ee kanarratti xiyyeeffatu. Garuu kanarra caalu abbaan manaa akkuma Kiristoos waldaa jaalate jaalachuu qaba. Dabarsee isiif maal gochuu qaba? Uf kennuu qaba. Gaafa inni akkas godhe isheen wanti isan jaalanneef hin jiru. Jaalala nu isaaniif qabnu adda baafnee ilaaluun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti kan jedhame tokko kana. Inni sadaffaan kan orderii kana. Orderiin kunillee akkasumatti taa'uu qabaayyuu. Akkasumatti taa'uu qaba. Abbaan mataa Kiristoosiiti, Waaqa Kiristoosiiti, Abbaa Kiristoosiiti jennee kanaan dura qorataa turreerraa. Kiristoos ammoo nuuf maal kenna?
Abbaa kenna, waaqa kennas, obboleessa kennas, hiriyaa kennas. Orderiin kun gadi dhiifamu. Abbaan manaa mataa haadha manaati. Kanaaf akka Adventistiitti dubartiin maal hin taatu? Luba hin taatu. Dubartiin maal hin taatu? Geggeessa ollaa ta'uu dandeetti? Jaarsa ollaa ta'uu dandeetti dubartiin? Hin dandeessu. Orderii macaafa qulqulluu. Kitaaba keessatti illee yeroo filtanii haadha manaa tokko kan qabu. Akkasumas immoo haadha manaa tokko kan qabdu. Akkasumas immoo haadha manaa tokko kan qabu. Naannottis nama ofii fudhatama qabu akka ta'eetiin jedhe san lafa kaayaa kitaabni raajiis bal'inaan lafa kaayetiin jedha. Orderiin kun gadhiifamuu hin qabu jechuu barbaades. Kun sirna geggeeffamaati. Tuqaan sadaffaan maatiidha. Akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti yeroo jedhu jalqaba waaqayyo maalum maatii. Maatii. Tokko ka ta'e jechuudha. Tokko ka ta'eetiin jedhe. Addaamiif Heewwan tokkummaan isaanii tokkummaa inni fi jidduu jiru mul'isa. Abbaa fi ilma jidduu jiru mul'isa jechuudha. Tokko akka isaan sana. Tuqaan arfaffaan immoo kana asirratti kaasu kana kitaaba raajii irratti illee bal'inaan waan lafa kaa'uu fi inni biraa immoo haala uumamaa. Gaafiin guddaan seexanaa waaqayyoon irratti ture moo Kiristoos irratti ture? Kiristoos irratti ture. Like a most high jedha. Most high isa jedhamu like a most high jedhu ka isa hundumaa caalutti ka fakkeeffame kun Kiristoosiin akka isaa ta'uu barbaade. Akka Kiristoosii ta'uu barbaade. Akka Kiristoosii waan inni ta'uu barbaade abbaan gaafii seexanaas gaafii ergamoota hundumaa yeroo deebisu nama uume. Nama akkamitti haa uumnu jedheen akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti. Asirraa waa bartuu jechuudha isaaniinis ergamootaafis. Uumamuun namaa fayyuun namaa adhallee karoorri fayyinaa ergamoota hundumaaf akka maalitti taaneera jedha. Akka ilaalchaatti taaneera jedha. Ergamootaafis tokkoffaa Qorontoos 4:9 irra natti fakkaata. Mee dhaqnee dubbifnaa iyyuu iddoo san. Boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti yaa akkana jedha. For I think that God does set forth as apostles last, as it were appointed to days, for we are made spectacles unto the world and to the angels and to the men jedhaayu. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 4 lakkoofsa 9. Kanaan duratti qorataa turre yeroo Qorontoos hin qorannu akkana jedhaayu 9 irraa Oromiffaan dubbisaa ammas akka natti fakkaatutti garuu Waaqayyo nuun ergamoota akka warra tuuta namoota keessatti ajjeefamuuf itti faradameetti nama gadi nu godhe. Nuyi ergamoota Waaqa irraa fi namoota biyya lafaatitti maaliif taaneerra jedha? Ilaalchaaf taaneerra jedha. Kun yeroo jalqaba nama uumus Waaqayyo deebii ergamoota hundumaaf deebii deebiseef. Lakkii isin yookaan ergamaan Luusferis akka eenyu ta'uu hin danda'u. Akka Kiristoosii ta'uu hin danda'u. Sababni isaa inni eenyummaa kiyya qabaa. Waaqummaa akkuma Heewwan eenyummaa eenyu qabdu. Akkuma Heewwan eenyummaa addamii qabdu. Look, uumama hundumaa lama godhee uume miti Waaqayyo. Lama godhee uume. Garuu nama bira ga'ee maaf tokko Addaamiin qofa jedhisee uume. Addaamiif Heewwan uumamni isaanii kan isaan bakka bu'ani divine representii godhu turanii jedha. Molokotiin yookiin abbaa. Waaqummaa bakka bu'an ture. Waaqummaan garagara qabee miti. Waaqa tokko abbaa tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 dubbifneerra. Kiristoos immoo an abbaa koo keessaa bahee dhufee as jira jedha mitiire. Eenyummaan isaa guutummaatti eenyummaa abbaa akka ta'e. Akkuma eenyummaan Heewwanii eenyummaa Addaamitaati. Kanaaf nama akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaatti taa'umnu yeroo jedhu tuqaa kanniin hundumaa of keessaa qaba jechuudha. Tuqaa kanniin hundumaa of keessaa qaba jechuudha. Adda garuu cubbuun deebi'ee bifa namaa namni cubbamaan namni addunyaa bifa waaqa qaba jechuu dandeenya ree? Hin dandeenyu. Isa namni bifa kana qabaachuudhaaf hafuurri qulqulluun mana qulqullummaa ta'uu qaba jechuudha namichi. Mana qulqullummaa ta'uuf hafuurri qulqulluu isa keessa jiraachuu qaba. Cubbutti adda bahuu qaba. Foon du'uu qaba. Gaaf kana physical shapein gubbaa kana haga regenerate deebi'ee ta'uuf jalqaba hafuurri kenna maal ta'a? Manni qulqullummaa eessarraa ijaaramuu isaa jalqaba.
mana qulqullummaa yeroo ijaaran eessarraa ijaaruun jalqabama? Kutaa irra qulqulluurraa ijaaruun kan jalqabamu. Iddoo taa'aa irraa miti. Adda namni yeroo ijaaru yeroo tokko jalqaba dallaa ijaaree akkas godha. Garuu manni qulqullummaa yeroo ijaaramu kutaa irra qulqulluurraa jalqaba. Achirraa gad ijaaramaa dhufu. Achi dallaan iddoon taa'aa dhufa jechuudha iddoo qulqulluu. Akkasuma jalqaba eessa kennatu ijaaramuu qaba. Hafuura kennatu iddoo deebi'uu qaba. Regenerate ta'a. Achiin deebi'ee our mind action gochaan nu goonu. Deebi'ee dhumarratti maal kennatu regenerate ta'a dhumarratti foon inni du'u isan duune maal godha jedha. Uffata jedha. Akka jedha miti sagaleen malakataan afuufamaa warri du'an hin ka'u warri jiruun immoo maal ta'a jedha. Hin jijjiiramna jedha miti ree. That is the final construction or final building of Holy Temple. Dhumarra ijaarama dhumaati jechuudha. Ijaarri kun gara xumuraatti kan inni dhufeetu hin jedhu jijjiirama fooniitiin. Hafuurarraa jalqabee sammuu ijaarsa sammuutiin yookaan soul isa jennu kana maayindii kennaan achiin booda foon dhumarratti ijaarameetu hin jedhu. Kanaaf akka bifa kennaatti akka fakkeenya kennaatti ka jedhu kana of keessatti qabata. Tarii kanarra yaadni dabalataa jiraachuu danda'a. Isa dhageenyetti ammas akka jiraannu Waaqayyo nuuf haa eebbisu.